ogummaan nuti barannis kubsata yaaliif dhufee gargaarsaaf dhufee dhiiftee intineettaa miti rakkinatti dhiistaa miti kubsataa dhufee gargaarta yaa'u tiksii fayyaa isiin eeyyamu namni kakkatee ba'a waan ta'eef sanarratti ogeessi dhukkubsataa gargaara gaafii isaa dhiyeessuu hin danda'a jechuudha. Ishee maqaan koo Faqroo Girmaan jedhama. Kanan hojjedhu naannoo emergency fi naannoo miseechi gosa ogummaa emergency medical service dha kanan hojjedhu. Hojjetaan fayyaa kamiyyuu dirqamni sarara eegamu haadha tokko ajjeesee namni tokko otoo miidhamu miidha sana laalaa hojii gonka dhaabeetooni mirga isaa falmaa ta'u osoo hin taane hojjechaatiin gaafii mirgaa gaafachuun irra jiraatadha jechuudha. Waadaa itti galee jira. Waadaa itti galee sana galmaan ga'a haati tokko otoo deessu fedhii dhuunfaas guuttachuuf gaafachuun qabu. Achi dhiibanii siyaasatti makuu maal barbaachisu qaamni siyaasaa kamus itti fayyadamuu qabu gaafii kana. Bifa walhubannaa qabuun hiikamuu qaba yaada hedduun qaba. Ogeessonni fayyaa kubsataa yaaluudha. Kubsataa kana gargaaruu qabna. Gargaaraa jirras jechaadha hanga ammaatti. Kanaaf kubsataa lafa buutee hojii dhaabdee kubsataa rakkinaaf kennuun sirra nurra jiraatudha walii gala. Garuu hojii hojjetamuudha malu hojjechaa haati tokko lubbuu ishee oolchaa nama dhiigu tokko dhiiga isaa dhaabaa hojjechaan gaafii isaanii gaafachuu ni danda'ama. Hojii hojjechaa mirga ofii gaafachuu ni danda'ama. Hojii guutummaa guutuutti hojii dhaabanii deemtanii hojii hojjechaa mirga ofiitis gaafachuudha malee hojii dhaabanii mirga ofii gaafachuu jechuun kun waan nama deemsisuuti. Waan gaafii mirgaa odoo ta'u gara maaliitti deemudha gara dirqamaatitti deemuu ta'a. Hojiin naannoo fakkeenya ani amma kutaa keessatti biyyaa irraa yoo hojjechuu baay'ee nama hedduutu jira. Speeshaalistii ta'uu kutaa speeshaalistii yoo ta'u kutaa narsii yoo ta'u kutaa midwaayisarii yoo ta'u kutaa da'umsaa yoo ta'u da'umsi yeroon eeggatu. Wanni yeroon eeggamu irra hojjennu waan ta'eef wanni lubbuudhaan wal qabate irra hojjetamu waan ta'eef akkaataa yerootiin gaafii gaafachuu barbaachisaadha. Garuu hojii dhaabanii gaafii gaafachuun seerri yookiin jedha akka dhuunfaa fayyaatitti jechuudha.